Akkam jirtan uummata nagaa keessanii iddoo jirtanitti nageenya isiniif haa ta'u. Akkam jirtan har'a jechuudha waa tokko isinii fidee ijoolleen jechuudha waggaa namni waa tokko isinii hime nama jala deemtanii nama narrabsinaashi yoo isinii ta'uu baate bira darbaa yoo isinii ta'e itti fayyadama jechuudha. Ijoolleen baay'ee jechuudha talbaa faa dibattu fuula keessa. Talbaan baay'ee bareedaadha. Rifeensas ta'ee ni fuula keenyaafis ta'ee baay'ee filatamaadha jechuudha talbaan. Garuu talbaa an dibattu waggaa hojii kee fixattee waggaa iddoo riba keetii geechi malee dibattee toon hin deemtu jechuudha isaan fuuldura. Ganama isa dibattee tooni galgala talbaa dibattu isa kana dibadha. Inni kuni dhugaasiniin jedha ganama dibattanii galgala inni qattu saamunaa isaa waliin kennama jechuudha. Farmaasii dhaqxanii toonii bitattanii dibattanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf ani dibadheen jira jechuudha. Kaameeraa orjinaala fide garuu hooma gochuu hin danda'u fiiktaraa tiktookiti waan ta'eef malee kaameeraan kun orjinaala. Hoggaan gadhiisu tiktookiin ofumaaf itti diba jechuudha. Innaa akkamitti dibattu amma dibadhee sitan jiru fananii akkanatti dibattuu jechuudha. Kanatti dibattu isaan booda fuula keessan xiqqeessitanii toonii waliin geessu battala sanitti fuula keessan hin gugguba jechuudha. Labsin godha xiqqoo maaliif madaatti fuula keessanii sassila ajjeesuudhaaf jechuudha. Kanaaf isa kana bitadhaa toonii ganama dibattanii waggaa hojii hojjettanii sin hin dafqisiisuu maaliin jedhu bitadhaa. Garuu ijoolleen kun hin beektan natti fakkaatee saamunaa isaa wajjin sinii kennama jechuudha. Farmaasii eenyu waraqaa sinii kennama jechuudha. Akkana isa kana intiniin isaa kaartooniin isaa jechuudha. Ishee tana warri dubbisa dubbifadha. Ishee tana dibattanii hojii hojjettanii amma feetan yoo hoo'e fuulli keessan hin dabdu jechuudha. Garuu ani yeroo dheeraa itti fayyadamuu qabee dhugaasiniin jedha fuulli waa takka hin qabu. Kanaaf itti fayyadamaa. Saamunaan isaa kun wajjisinii kennama. Inni akkana bituu deemta saamunaa kana wajjisinii kennama. Saamunaa kana xiqqeessitanii toonii ittiin dhiqattanii erga isinirraa qoore booda waa takka fuula keessanii tuxxanii erga isinirraa qoore booda hin dibattu. Ishee tana dibattu jechuudha. Isaan booda hojii keessan itti fuftu ganama waggaa hojii galgala waggaa hojii keessa baatanii xumurtan deemtanii dhiqattanii talbaa keessan dibachuu dandeessan. Talbaa waa takka miidhaan qabu. Akka kireemii kana dibadhe akkamittiin talbaa dibadha yoo jettan waa takka talbaan miidhaa isinirraan hin ga'u na amana. Keechattuu rifeensa keessanis ni fayyada talbaan jechuudha. Kanaaf ishee tana keechattuu ijoolleen madaatii fi finniisa qabdan dhugaasiniin jedha ishee tana fayyadama. Rabbi ishee tana fayyadama si fayyada. Gaafa biyya galtanillee sinitti hin deebi'u madaatiin maaliif talbaa san dibatta waan ta'eef. Itti fayyadama. Nuti gaafa biyya gallee fuulli keenya hin jijjiirama. Maaliif hin jettu asitti gadi hin baanu manuma keessa hojjennaa. Gaafa biyya deemne immoo aduu keessa deemna waan ta'eef saaree fakkaanna. Kanaaf fuulli keessan ishee tana ganama dibattanii yookaan nyaata hojjettan akka afuurri nyaata fuula gogaa keessanitti miidhaffinne ishee tana dibattu. Ani isaan booddee talbaa keessan dibattu jechuudha galgala. Talbaadhaan dura immoo jechuudha kiyaara firiija keessa gootanii toonii oggaa inni baradoo ta'e oduu fuula keessanitti maasaajii gootanii dhugaasiniin jedha baay'ee si fayyada. Waanuma mana keessatti beektu waan alaabinnu miti ishee tana qofaan alaabinu. Isheen tunu garuu na biratti $12 qofa jechuudha isheen lamaan tun. Gara biraatti immoo hin beeku ani. Riyaala 20 wayii 30 dabartu jechuudha. Kanaaf ishee tana dibadhaa. Ji'a hedduutti fayyadamuu dandeessan ishee tana jechuudha. Xixiqqeessanii dibatta waan ta'eef biyyas gaafa galtan 2-3 bitattanii galtanii waggaan 2 olitti fayyadamuu dandeessanii agalgiloota isaa irra dhaaltanii jechuudha amma inni fayyadu. Kanaaf itti fayyadamaa ijoolleen keenya. Arrabni faayidaa hin qabu. Ishee tana fayyadamaa toonii si fayyaddi. Kanaaf yuutuubiin kiyya warri yuutuubii kiyya sabiskiraabii nu gochuu barbaadan yuutuubiin kiyya linkiin isaa tiktookii jala jira sabiskiraabii nu godha.
ummata keenya salaale immoo du'aa godhaa solotii godhaa akka amantaa keessanitti neetworkiin waa gadhiifamu maatii keenya dubbisnee hin beeknu. Kanaaf ijoolleen tokko tokko waa si fayyaduun fide malee waa si miidhu miti. Ijoollee hedduu itti fayyadamee tooni bu'aa isaa argate waan ta'eef jechuudha. Kanaaf nama narrabsinaa tooni yoo isinii ta'uu baate bira kutaa yoo isinii ta'e immoo itti fayyadamaa. Kanaaf narrabsinaa isin hin jira ijoollee keessan dhufee ati doktora eessatti barattee eessatti leenjitee eessatti eebbifamtee naan jedha. No ani doktora sii miti hin eebbifamne si kuma nama kaanii maatirikii fudheetumaan biyyaa ba'ee. Kanaaf nama narrabsinaa tooni doktorri ta'uun waa beekteetii miti. Waan aadaa beektee waan safuun cabsine yoo hojjette doktoran jedhamu. Kanaaf itti fayyadama. YouTube kiyya subscribe na godhaa. TikTok irratti nan gadhiisa, YouTube irratti nan lakkisa. Itti fayyadama ishee tana jechuudha. Ishee tana lamaan si fayyaddi waan ta'eef itti fayyadama.